kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu isiniin jennaa kan daawwataatii jirtan televezyiinii OBS amma qophii iyyaafannoo irraa geenye irraa iyyaafannoo keenya har'aatiin weellisaa Andishee Mul'ataa wajjin turtii taasisuuf deemna. Andishee baga wal argan. Baga waliin dhufne. Akkam nagaa fayyaa. Moo jirta? Awee jiru moona nagaa. Qayroo Fandishee hin jedhamu. Ani qayroo Fandishee nama na jedhu irra na gammachiisa. Maaliif dubbettu abbaan bar wanni ifirratti hin argine sadarkaa duraatti abbaan tulluma ifirratti hin argu. Ani waan sammuun koo amatuma 18 akka gaafasiis akkasumatti niif beeku. Haa ta'u daawwattoota keenya egaa weellisaa Fandishee wajjin turtii taasifnaan bosona dheeressaatii akkasuma saganticha qajeelchuudhaan olaansaa waaqumaaf kaameraan akkasuma ayyaanaa cimdeessaan faana jiru. Fandishee amma eessarraa kan? Amma wallee gaaduu irraanfatamtee tajechuu sodaatamtu isiin immoo haqarratti tawallifamte walleen hedduu jaalachuu ture yaalmaan Oromoo meeqaan nu gabroomfatte wallee jettu saniin odungaa ummata daawwattoota keenya kan wal beeynuu fi kan waliin beeynees arragaa gammachuu lama qabnaa gammachuu lamaan qabnu namuutu ni beeka arran tanaa hoggaa 147 egaa sirna gadaadhaa nu harkaa ba'ee awwaalame sirni biraa bakka gadaa sanbu'e amma yeroo ammaan tanaatti sirni keenya ka gadaa kun awwaalaa waaqni baaseeti sirna gaa dhugaa dubbachuu nama dhowwusanillee awwaali kun waan dhugaadhaati waan ifaati waaqayyo duraan dursee rabbii waa hunda uumeef nin galatoonfadha lammaffaa ummata dhugaa isaatiif wareegame jannataan haara fanjiyeetii yaadadhaa sirna gadaa kana rabbii hoggaa awwaala isa baasu qayroo tana rabbumaatu waaqumaan lafaa kaase shira adda addaa irratti gaa waan hin taane dhuga awwaaluudhaan kana mormiidhaaf rabbi ijoollee lafa kaase achirraan kaasee qabsoo gaa amma qayroo san achirraan qabsaa'onni keenya kan akka gaa Lammaa Magarsaa jaallawwan gaa hedduudha jira kan akka warra biyya kanaa fincila diddaa gabrummaa keessa jiru hundaahu kan hin maqaa dhahee fi kan hin maqaan dhooyne hundaahu nin galatoonfadha. Hayyee nin dheeressee natti fakkaataa dhiifama garuu ani takka haasawee beeku wanni maaliif arra qofa yeroo horkadhee amata dhugatti amata 30 ni ta'a ni mirqaaneeti innillee dubbii narra eegataa dhiifama garuu. Haa ta'u mee sirba kee ka amma jette kana sagalee keetiin akkana irra nu buuste sila. Marhaba. Yaalmaan Oromoo meeqaan nu gabroonfatee mirga haqa keenyaa fudhatee yaalmaan Oromoo meeqaan nu gabroonfatee mirga haqa keenyaa fudhatee mataarra taa'anii nu ukkaamsanii nu dhamaasanii waan hin taane hundaan nurra hojjetanii jiru har'aan booda gabroomnee jiraachuu dhufaa dabraan hundi saba koo fi'achuu diinuma nun geenyeef sabni koo gabroomu asirra maayyiidha Oromoon harroomuun yaalmaan Oromoo meeqaan nu gabroonfatee mirga haqa keenyaa fudhatee mataarra taa'anii nu ukkaamsanii nu dhamaasanii waan hin taane hundaan nurra hojjetanii shanyiin onnee qabduu akkasii argatte alaabaa isiidhaa harkatti galfatte kutaa teenya dabree diinni nu gurmeessu
arraaboru jechaan taa'ee odoon obsu yaalmaan oromoo meeqaan nu gabroonfatee mirga haqa keenya fudhatee yaalmaan oromoo meeqaan nu gabroonfatee mirga haqa keenya fudhatee mataarra taa'anii nu ukkaamsanii nu dhamaasanii waan hin taane hunda nurra hojjete. Fandishee mul'ata maqaan kee kan dhalootaa fandishee maqaan kiyya kan abbaa fi ummaan tiyya na baasan Ahmad Nuur Muhammad abbaan kiyya Muhammad Usmaan Alii Khoodee Arreelee Jiloo Karrayyuu akkasii waamamaa fandishee kana wanni irratti na baasan ani maqaa qoosaadhaa hoggaa ijoollummaa kiyyaa saabuun naan jaan maqaan qoosaa saabuun naan jaan saabuun wanni itti naan jaan ani dubras tarra babbareeddu malee daddaa isaa fi urruubsuus hin taphachiisu tanii nan shaggooyyee taphachiisu dhadhaa mataa isirran gootu haxira urgaawa godhatti malee makaddaadhaan jala deeman tan akkana jilbiibbatanii dhiwu naannoo keenya san naannoo gaara mul'ataa san aadaan oromoodha amma urruubsuu jaan urruubsuun tuni bifa adda addaa qabdi rasrasa jaanii ragada jaanii okkoynaa jaanii dhawata jaanii kuni ritima adda addaati amma raab akka afaan faranjiitti islaw kan jaamu wallees wanni khasuuta deemu islaw ka jaamu kuni aadaa irraa nuti ni qabna urruubsuu sanirraa waan jee waamamuu jira amma reegee wanni jaan aadaa oromooti raagaan aadaa oromooti tuwisti aadaa oromooti biitii adda addaa ritima adda addaa qaba kan jilbiibbatanii kanatti dhiwu lama dhiwu ka godhanii jira akkasitti diiskoo kan jaan kun aadaa oromoodhaati
sochii aadaa adda addaa waan qabuuf kanaaf hoggaa jilbiibbannu fandishee kan si baasanii fan sana waa gaariidha fandishee kana gaafa akka lakkoofsa habashaadha amata 76 irratti harar hawwisoo guwaa misraaq jaamtu dhaabbatte aadaadhaa fi isin baal ministeer jalatti raastiyaatirii fi isin takka hawwisoo kutaa harargeedhaati affaarii jira horgubbaa jira adareedhaa jira sumaalii jira oromoodhaa jira amaaraa jira akkana ansanirraa assaltaanyin kiyya muluu gabayyoo jaamaa raastiyaatir keessa ammallee ayidool keessa wanni godhee jira hedduu na jaalata ani sartifikeetattiin sagaleedhaan fataname akkasi dabree dimtsaawiidhaan mindaadhaan qaxaramee achi keessa wallisuu ture warri meeshaa hoggaasan mi'a meeshaadhaan utumu mulugeeta abaataa roobaa dhaabaa kana hoggaasan inni liid gitaar dhawa geechoo janiini urgaanisti kadha'u bees gitaar Salamoon Akaaluu jedhama akkasitti maftuuha Abbaas abdiyuun warri gaafa sana achi keessa hojiin ture ijoollee Oromoo xaahaa ashamaa kajuu tokko akkasitti eeganaa Mustafaa Harawweefaan Mustafaa Harawweetis nutti hidhamee amma Rabbi rahmataa godhuufi nu bira deemee ni wareegamee amma Rabbi rahmataa godhuufi seenaan haa yaadatu akkasitti achirratti yeroo san hoggaan qormaataaf ol ba'usanii gaaddisa Abdullaahi kun maal naan jee hogguusan inni na dura achitti warra wali qabamee jiru inni carcarirraa dhufe Harargee lixaarra dhaqe an Harargee baharraa hin hogguusan gaara mul'ataarraa hin dhufe awurra jaarraa hogguusan mee akkanaan jee inni hogguusan kaaseeta takka Ali Shabboo biratti gitaaraan hojjetee jira maal naan jee mee wallee akka Shabbooyee fi maarree daddaa isaa jennaaniin hogguusan gaa wanni inni na gaafatisan na jala buute beeyte fandishee deedaana goobara naanno agoobara shaggeentiya fandishee deedaana goobara naanno agoobara shaggeentiya fandishee deedaana goobara naanno agoobara shagge addarashni guutaa fandishee hoggaambu fandishee achumarraa fandishee nammattansa maachi nagar fandishee jechuun kuni fandishee jechuun fandishaa yoo ammoo fandishuma kanamu fandishuma kanuma akaamu kana kan immoo boqqolloo kanaa kabishin gaadhaatu jira aalaadhaan maasuguu sollisitu qaraan qabu fandishni kun fandishni waan bareedaadha ni facaanii hoggizee hundaa'u fandishni ni waan koflu waan gammachuu irraa dhag namatti mul'ataan akkamitti moggeeree akka baafee mul'ataa kana ayee fayyaa naade mul'ataa kuni gaara mul'ataa dabbaalayyuun gaara anachi jalatti hin daladde handura mul'ataa sin jalatti hin daladde fandishee warra gaara mul'ataa jechuudha fandishee warra gaara mul'ataa jechuudha mul'ataa kana anaatu fandishee mul'ataa fandishee guutootis ni jaan akkasiif haa ta'u fandisheen gaggabaabsineetu magaasi gaggaafachaa deema malee kan kee seenaan hedduu bal'aadha anuu kaniin qopheessee dhufu kanaa miti baramma kaniinan sila wanni fedhe amma kanuma haa ta'u malee amma kanuma ofnaa dhiyeessi kan hin jedhu fandisheen kaaseta gamee qabda ani wallaahi kaaseeta dakalama sadii afur habu hanga 7-8 ga'uun kakabsoo kana wajjin kamanzuumaadhaa kophaa dhaga kamanzuumaa kophaadha manzuumaa dhinya kana kamanzuumaa kophaa sanallee iddoo hojjetteetti sanallee manzuumaa kanas bar kan amma isin asii beektan kan dun manzuumaa hoggaan duraayyoo toogutee wanni jiru manzuumaa suniin oofa fedhii isaan na keessa jira ajaa'iba walleen kee kan jalqabaa kaasete kan jalqabaa keessa kan jiru ayyota gudi ayyota sandura jira sandura kaasete way sandura jira sinawayya burtuqalee man biyatiya khaju ansi malee tabiraan fedhuga kotu bareedu shoolee wallegga kana jaalala warra wallegga kana irraa qabu guusan akkanumatti yaadumaan anu guusan ijoollee yaadumaan malee argin beeku
كان يجي أيو تقولي لما فايسات مرة سجل أنو جدمي أيو أيو تقولي أيو تو أيو بروتا دير عجرين خيا نا إرجرم تهالكني قيا غلطة خنكي قيشودي سيان همي فتوه وإندنتيا تيريري لا 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 تيريرم بارارا بارارا تيريري بارارم بارارا بارارا أيو تو بودي أيو تو أيو بروتا دير عجرين خيا نا إرقرم تهالكني قيا غلطة خنكي قيشودي سيان همي فتوه وإندنتيا تيريرم بيريري بيريرم بيريري بيريرم بيريري بيريرم غادا ميزا خنكي غادا بانا غوتي كاما في لبوتو بخلون كرتي جياتي زغاليف غارنا لليفتي كورنفا باتو دويتا دابر فتي مدنار مخيتي نتي دي هنسيتي دي غدا مخيتي ديكيتو قداف دي أمم كنو ممالاتو غلاني غاما يديكتاو هرمي أكني هرمي تيهدون جالدا Umaye gitar ndendesai gitar tugang ko ba tao kanina amma gode kuni ber kajalalatin gode ba hogu amma kanan nalala namna kiborji sanarra da umbe kuba kanan nafufurda da ka khotte fardati habba lama ulir rakaba daddabe rabbo kana bati keyboard dinta tu kuba kana tu akka khotte fardati gurguddata disi habba shanfa ulir rakaba kamun gode guyya tu kutti dalin daddabe go gidduutti boome fandisheen gara ijoollummaatti si deebisaati. Ijoollummaa kee akkamitti dabarsite mee ijoollummaan taphni ijoollummaa hiriyoonni kee yeroo sana? Hariidha gaarii na gaafatte biyya keenya sanatti duratti raadiyoona luukii mukaa isa guddaa awurajaa keessaa nama 4 qaba. Abbaan kiyya hoggaa sana abbaan kiyya nama yeroo san keessatti Arabiis nama barate Amaaranyaa kanaas nama barate raadiyoona kana qaba. Raadiyoona kana cinaan tokko muka luukii muka Philips Jaaniini nama 5 qaban jaa awurajaa keessa nuufi warra Hajimummee Orfootii fi warra Boggaalaa Agurii warra Lammaa Gorfee Jaanii warra Damiinuu Seekoo fakka hin jiru. Afaan Oromoodhaa kun oguusan Maqaadeshoorraa Rabbi rahmataa godhuu fi Dr. Muhammad Rashaad faa Yoonis Abdullaahi waan hin dhiisu amma bagana yaadachiifte Yoonis Abdullaahi kun nama seenaa guddaa afaan Oromoo kana keessatti qabu dhugattu higa yeroo san keessatti Faatumaa Qaasim faa warra barruudhaan katabaniiti ani ijoolleedha hoggasan محمد شيخ محمد هيبو مريم مرسل جرخني فنانوت الصومالي والليستوت عفان صومالي واللسان برمان كتبني دندو شنتم شبسا نسني جرا عبد الله عروسيدا جرا أيوب أبو بكر سبوسن دونه أكاسيتي عبد حسين جانين توكو خاودو عفان دبل شيخ محمد رشاد كنو جوزان كم جا Ormi khenyame huno, ormi khenyame huno, ormi khenyame, ja. Ani musika jolumati yerra samuti yafi onneti yerrati wanini namfedu musika da. Odo rafuti ni abanki yogoyi muchanu du shahadu mandaminu du walle isaniti wajinja. Ogasan wanni kun shantamal walis aya ayo ya ayo gudisha ya tiru
rabbi malee qase caaluun jiru odoo aadaa salaatanii sujuudu siif oliin ka'u ogaa inni jiru Kan kamitti sirbi kun? eega yaa haadhatoo ayyoo guddisaa yaatiru rabbi malee qase caaluun jiru ogaa inni kana wallisu Abdullah Arusin rifeensa dheeraa mudhii kalloo wayyaan si bareeda si wajjin dubbannaa bareenni keenna dhiba si wajjin dubbannaa bareenni keenna dhiba waqtii deeme dhufee guyyaan sibira isiif jechuun darara isiif jechuun dhibaan duniyaa martuutiyaa jaalalate irra tooba hiriyaatee yaalalaayilaa لكن يدلي سا السودان الرافض ولا سوداني كويس أكنا كاميرات يوغونغا وانا قافتني كان يتيافو في دابون بيخو كيسي قمتشو قامدي وطنا دلني دلنشو أما قامدي وخنا دلني أكنا قمتشيسا سموخياتو أما دجيرو كان جدوس قمتشو دان ندقاما التلفات دجي كانت دجير نينغم درانين هفلدا سموخيا بكا لما بيتي مرمي وليتي وداولا Anguddaa yuunitii hanqeerroo naan jedhe. Hanqeerroo tanaafin maaliifin je gaariidha. Waan amma dura dabre nuti waaqni nuti lakkaa'uun jedhe ani ogguun ka'abaa jala sujuudu afaan oromootiin itti hime. Yaa rabbi maallaqan qabu kaasna fidee je. Uummanni salaataniiti akkasitti ka'abaa jalatti yaa rabbi umrii qiyyaama 50 irraa amata 17 gushan na deebisi je. Gushan. Hoguusan qaama xiyyee kana deebisa akka waan waaqni na buusee gaaniin gammade aan afaan oromoo ol fudhadheetiin dubbachuu jira rabbiin kiyya kana deebisu qurxiidhaan godhee hoggaan ol ka'u jarri maal ati kun ati baxiraana naan jaan akka bakkii kun bakka itti hanjamaa godhan akkamittiin hanjamaa godhe yoomin hanjamaa godhe afaan oromootiin salaata keessa dubbachuun eessa jire ana afaan oromootiin rabbi gaafatu dhageesse rabbi haa si deebisee jiru sagalee rabbii dhageessee hin jiru namtichi gurbaan mustashfaa geessina afantishee maraatee jechaa jiru duuba waaqaan gaafadhe yaa rabbiin jee mee dhugattuu gaa inni kitaaba beekan kitaaban beeku jennaan bibakkatan mubaarakatan bakkatti kabajamtuu jechuu bakka jechuun kun afaan oromooti kunoo bakka kana afaan oromoo dubbatee jiifirraa deebisi jechuun natti kunoo yoo siitaatti dantaa fudhadhu bibakkatan mubaarakatan bakkatti kabajamtuu jee kunoo afaan oromooti kunuu kaabuma tana afaan oromoo dubbatee jee sirni gabroonfataa cubbuudhaa kuni awwaalame eenyu rabbuma guddaa zulmiin miidhaan tun guddattee baay'atteeti rabbiin murtii gubbaarraa gallaatega maaliif arrabni namaa kun dhugaa dubbachuudha qaba dhugaa dubbattee seenaa takka barreessuun namaa fi rabbi birattis akka itti jaalatamu waan ragaatti nuu ba'e duraan dursee qeyroo tanaas yeroo ga'e waa inni rabbumaan lafarraa kaase maaliif miidhaa guddatte duraan dhageeffadhu jeedalloo oduu beekanuu dhagee hoolaadhaa jeedalloo tanaan hoolaa ja'a jennaan irra guddaan aangoodhaaf ja'aniiti opidiyoonis jeedalloon hoolaadha jan akkuma jirutti gaafa sangaan jenne sammuun teenya waan nu jejjuuf tana dabarsuu baattanii beekadha dabarsuu qabda maalifoo isaan akkana jennaan ummanni kuni aanguma namni kun dhabuudhaa deemuuf yaa dhiiroo kana jaa jenneeti ajaa'iba nu taate akkasuma laalle yeroon numa dhufti jennee dhiifne yeroon tun deemtee dhufti gaa inni nafu yaalmaan oromoo meeqaan nu gabroonfatee kanin amma isinii wallise kana nama meeqa miilli ol bilisummaa yaa bilisummaa walabummaa yaa walabummaa dhiiga goota meeqaatiin dhuftee hin deebitu gabrummaa kanafa akkami kana dhageeffattan jedhanii miila namaa ol gara galchanii namni cafaqamee kan dhalle kasangoome kadu'e nama meeqa
أني مو ربين حركة إساني نمبوفني أورمو سابخو والياما والبراها كندوامي دقام الدافرا هوا غرما والا لسان نماسان هورا بلدا قبدا أمري دانيس ترا أكرانا جيجو تري خنوندينو يكا تلالمو تري Oppiidiyoo namni ta'e eega gaamma nuti as gallee isaanitti aboo nuti keessanii kana jennaanis akka nama namni nu dubbise isaan gartee akka waan aangoorraa gabbu'aniitti nu laalanii guyyaa takka waltajjii koottaa jedhanii nu yaamanii nuti waaquma keenya hirkanneetuma garaadhaafis hin bitamnee odoo sammuun keenya nu jaju dhugaa jirtu abadan jeedalloodhaan hoolaa jaa wallaahi numan jenne kaa namni eega dhalate du'an oolu garuu ammoo hin jennu dhugaan keenya nu gaachina waan ta'eef jenneetteenya akkasikka qabsoon tun eegalamtee gaabarana deemtee dhuftee rabbiin ammallee gaa isa maaliif qaama kiyya keessatti animee waan takkaan sitti hima nama dhugaa dubbatu rabbiin ni jaalata namninis ni jaalata malaayikaanis ni jaalatti obbo Lammaa Magarsaa jaalatama ulfata keenya kabajama keenya hoggaan isa maqaa dha'u imimmaan ijatiyyarraa na dhufan gammachuuti ya keessa haqarran mormuu ture nama haqarran mormi tokko waan beeytuun dhugaa inni dubbatu afaan isaarra onneerraa dubbata akka muduraa fi kuduraa dheebotee bishaan obaasaniitti qaamni nama akkasii jecha san fudhata jechuudha namticha kijibarra dhaabbatee dubbatu garaadhaa fi faayidaa isaatiif dubbatu dubbiin isaa gannaman seentu dubbiin Lammaa Magarsaadhaa lafee keessaanii hiigaa qaama keenya hundaa wal geesse ittiin gammadee jecha isaa Abiyyis akkas ture ittiin gammadee ammas kaniin bira kutuu hin taane obbo Jawahar Muhammad hedduu haa galatoomfamu haa jiraatu umrii isaa akka aduun samiirraa gatiiftutti haa ifu dhugaadha dubbata inni dhugaa dubbachuun Jawahar immoo ala jira Ameerikaa jira kun immoo jarri bar jaruma dura ta'aniiti akkasitti dirree siyaasaadhaatti garee biraatii wajjin kubbaa kan taphate sagalii duwwatti diina injifatee jaabar dhugaa dhagaa sagalii duwwatti diina injifatee waancaa bilisummaa harkatti qabate urjinaa amma waancaan bilisummaa kan isaan harka qabatan kun isa 4G miti yoo waa beekan silaa kana bar nama miliyoona meeqaatu irra wareegama jarri akkasitti asirratti fandisheen walleellee baasteetta kana wal qabatee aboo kana wal qabee jaane makka walleeluutti siimee dhugaa feete mee amma kuno amma gaa kilippitiin dalaguudhaa deema duraan dursee Abiyyi sittiin gammadee maal jette akkuma walleeluuttiin isin hima sabni cunqurfamee dhugaan isaa badee sabaa sablammoonni hundi siif gammadee gammadii doktora jaalalaa jaalatamaa keenya Abiyyi Ahmadii jaa sabaa sablammoonni raga isaa ba'e akka doktor Abiyyi kun nama haqaa ta'e waaqni isa uumes rabbii isa uumes tumsa isaa ta'e kabajaa ulfinaan jaalalaa fi haqaan filame aangoorra ol ba'e muummicha ministeera Itoophiyaa taatee filamuu kee yaa doktor Abiyyi bagattiin siin ga'ee walqunnama gaarii haadha sabaa sablammoota Itoophiyaa tajaalalaa tanagayaa tabadhaadhaa jaarii eegaan jeeboodatti ammaas kaniin bira kutuu hin dandeenye tokko jira dhugatti gaaf tokko laalee namni sun akkam jee an jireenya kiyya keessatti wanni na gammachiisu nama rakkate rakkoo hoggaan baasiin gammachuun naddagama jee suni obbo Dinquu Dayyaasaati wanni sanitti anti walaloon isaati obbo Dinquu Dayyaasaa haa gammadu haa geeraru haa dhaadatu arra guyyaan kun ka isaaja dhukkubsataa kufee ciisu isaa wallaansee ol kaasa
jireenya isaa keessatti rakkataa rakkoo baasuudha wanni isa gammachiisa. Gaachena guyyaa rakkooti obbootiin kuni tanaafin kaasee maqaa isaa jaa. Obbo Lammaa Magarsaa gocha isaan nu boonsisaa baganuu dhalche abbaansaa. Obbo Lammaa Magarsaa seenaa isaa isa faarsaa baganuu deeyse harmeen isaa itti ilaalee ittiin obsine dhugaa jirtun dhoysine saba isaarraan dheeysine way gabrummaa lammii isaa jaa. Yaa gooticha sabaa baga mirgaan galte hacuuccaa gabrummaa dadhabdee onnatte si galatoonfanna ulfinaan jiraadhu aduu tahii ibsi addunyaaf mul'adhu jeebo. Sabaa sablammoonni ragaadha siif baha namni haqaaf morme waan yaadutti ga'a. Gubboo hin nyaatina cubbuun dubbatina hamtuun hojjetina ummata miidhina fakkii lammaa tahaa jaa. Tawa gabu harka kana da wada butubin dawnu ka baga gammadu ka bdeni zinu wallahi sinje fakki lamma tajibo garada bitame irbu saban dineje bolola angotif dineje lanfini rabbi sa irkate tullu shira dige injifannon galeje bo maratoni fige dirre siyasati garee biraa wajjin kubbaa kan taphate sagalii duwwatti diine injifate waancaa bilisummaa obbo Lammaan kiyya harkatti qabatee jaa. Dhugaa dhagaa dhugaa jirtu kijiban dubbadhu akkasii harkatti qabate. Hin geenye walalooti yaadu hayyaa narraa dhaabbu. Obbo Lammaa sabaa obbo Lammaa Magarsaa yaa aduu beekomsaa je jaalalaan eebbisaa ijarraa hambisaa jaa takkaa nyaatee dhugee gachiisee hin rafne ama meeqa nuti diinaaf diina nu geenyeef ama meeqa gabroomne tooftaa mala isaatiin arra diina injifannee waancaa bilisummaa harkatti qabannee jaa. Gocha hujii isaatu obbo Lammaa faarse hacuuccaa gabrummaa Oromoo ukkamse obbo Lammaa malee eenyu bilisoomse obbo Lammaa sabaa leenca haati deesse leenca kanaa qabnaa Oromoo dhageesse leenca kanaa kana baga haati deesse jaboo wanni fandisheen har'a asirra ol ba'eef yeroo teenya nu geesse sinjaa. Kanaaf hin qeerroo ta'e boon aboo harkaa dhoynu gammada namnummaan gammachuun qabni waatu keessa jira banan namni gammadu qaba ammas takkatanii hin daammadhu ummanni gammachuu waan ajaa'ibaa keessa jira takkittii tana numaan daammadha. Abiyyee fi Lammaan gammachuu waan biraa keessa jiran warri godinaatii fi kaabinoonni aanaadhaa kun taasiyaa eega akkana gajjaan amma guyyaa ayyaana dhaabaa sanillee taasiyaa akkana jira. Aboo gaa gammachuu dhufne nu taasiyaan dhufne warri taasiyaa dhufe deemaa gala deemaan jennu wannummaan qalbii isaan cabsaman badii amma duree waa nyaattan sun dabartee wiliitti hin deebinaa irbuudha jenne gabbu insaan rakkoo ummatarra jirtu aanaadhaa fi godina keessatti kaabinoonni kun dilli mataa as qabatee kana taa'u kun badii dabarteef miti haaromsa dhibba yoo haaromsatu laal wallahi gabrummaa dabarteessa yaa rabbi kadeebisuu jira ummata cunfachuudhaaf kan gammannee jira ummanni gammade inni miseensa ta'e maaltu gammachuu isa dhoorte laal gammachuun lamaan haa walitti dhaytu nama gammachuu qabu kaanii ka ummataaf waa ibsu yeroon sirni sirna gadaati badiin an qabu naa himu fudhachuudhaan kanaan ja'a. Amma maalin jaa amarra daabu itti fufna ammallee san bisheen gidduutti immoo daawwattoota keenya fiiviidhaan nu hordofaa jiran kanaaf sirba kee keessaa sirba jaalattu keessa karra nu buufta sagaleedhaan akkana yaaboo sirbini nan jaaladhu kun dhiiroo kame
Oromo sabako walyama walbara kindawami dagato kumman firawa Oromo sabako walyama walbara kindawami dagamulla firawa Gurmawa lalisa namasaan hora balada gubada umri danistura Sabako gamtoma tokkoma waljara gamta dabun fafa tankutterra bara jibbanna balleeysa jaalala magarsa Ethiopia hada sabasab lammoota jaalalam magarsa walitti dhufa walitti mata tokkoomsa sabasab lammoota jaalalaan uka kaayadha Oromoo arraan tana wanni nu jiru nuti arra dhagee arraan tana dirqamni nurra jiru nagaya biyya Abiy Ahmed qoftiin hin eegu obbo Lammaan qoftiin hin eegu nuun darra dirqamaa jira saba nu feenillee jaalanne uka haa kaannu nuti imaama taane salaata hidhanne namuu salaata Abiy hidhachuun dirqama gartanii miti imaamni nuyi beeka dirqama lamaan nurra jira Oromoorra kasabaa sablammoota wajji nurra jiruu fi ammaas amaanaan ummata sabaa sablammoota kunarra nuuf fudhatee waancaa harkaa qabaa tanaaf irratti hin dagatinaadha ibiddaan hin dirmatinaadha akka feete yoo taate nagaya dachii nagaya godhuudhaaf ka humaan beeyne isa odoo humaa dhubanne kanuu hubjee fiigu suuta qabbaneeysaadha akkana tasgabbeeysa tana walii dhaamna huunoo gaadheen gadduma isaanii kennine isaan bar waliinuu deemuu hin beekani akka jette alagaan akka nuttiin kofalle tokkummaadhaan sabaa sablammoota jaalalaan hammadha waliifis dirmadha wal maddii dhaabbadha tana walii dhaammannaan jaa Fandisheenii gara artii keettan si deebisa. Haya. Gara artiitti yoon si deebisu amma ati wallee iddoo hojjettaniittu bara sana keessa fiffiiguutu ture. Aboo bagana yaadachiifte taniin dhaammachuu deemu takkaa jira ka'e. Qeyrollee ta'u qaama saayikila tokkos niin fedha beeyte. Saayikila illee hin qabu. Rakkoo hedduutu ture yeroo sana. Sabuma rakkoo kana wal qabatee wallistoonni hiriyoota kee saahiboota kee yeroo sana turan hedduun isaanii biyyaa ba'anii maal jedhan. Dhugaa. Ati carraan sun akkamitti biyya keessatti hafuu dandeesse? Ani gaarii na gaafatte abjuudhaan arge hoggussadii abbaan kiyyaas manaa manna dhufe ati biyya kanarraa deemuu hin dandeessu hajjii qofa dhaytaa beeki yoo biyya faranjiidhaa dhayte diin keetis gara galtaa naan jaa abbaan kun naan lole asumatti ummata rabbi kadhatu biyyaaf rabbi kadhatu hojii rabbi kadhadhu akka utubaadhaa akkasii wanni barbaaddu asumas si dhufti naan jee abbaan kee hoggussadii manaa mannatti dhufeera. Wallee immoo eenyu fa'aa wajjiniin hojjette Fandisheen? Wallistoota yaadattu eenyu fa'aa wajjin wal taatee fa'aa kana hojjette kaaseta fa'aa ta'u. Abdii Muhammad gaafaan Jabuutii irraa dhufu. Jabuutii teessetta? Hooyi Jabuutii baqadheetiin deemee bibbo. Ani galaasaa fa'aa wajjin warra biyya irraa bahe obboleessa. Gaafa chaartarrii faceessan. Achirraan gaara baalee kana keessa turre gaara baaleerraan gaara bookee dhufnee bookeerraan qumbii achirraan kunoo fi kana gararriidhaan jijjigaa kana kana doonee dharwanaa diida waaleetiin boorama baanee booramaarraan hargeessa dhaynee hargeessarraan baasaboora Sumaalii nu tolchanii maqaa jijjiirranii akkasii Jabuutii deeme. Jabuutitti agarsiisa godhuu turre. Amata meeqa turte Jabuutii? Amata 5 mukana wadallee harree akka jee dhageesse qayrummaan ani ittiin dhuufin hin jiruu jee. Sirboota ati hojjette keessatti immoo walaloo yeedaloo eenyu fa'aa achi keessa jira? Fayyaadee amma walaloo kaaseeta tokko keessatti Abdusalaam Hajillee walaloo Muhammed xiqqaa kan jaanni jira. Kun imma walaloo Mulugeetaa Jirruutii wajjin dalagisan. Sirboota kamii yaadachiista keessa? Koma yaadattu keessa? Wallee
أقول اللي نما ملوجيتا جرو سريف واتلي نتبنتي نين دقيبر نين الرام فديبر كم براو مي كم برا عبدي كوبي فاجي نجتة abdi kophee fa'aa wajjin hin hojjete. كم فا سي جتين Lamuu sinamanu lamuu hajuu tokko fa'aa. ميرة Sinamanu addaan hafnuu hajuu tokko. Maallee sinamanu lamuu addaan hafnuu hajuu. Wallee adda addaati ni wallisee wallisan anis hamileedhaan hin wallifne beeyte. Jabuutirraa anaa biyya namaarraa dhufe jaartii tiyyaa hojii jaartiin tee garaa qabdi. Kootu jaanii nawaamanii hogguu nawaaman an biyya finfinnee tanan beeku. Akkasuma abdii kaasee tasanillee na hojjechiisanii. مرة نرجع نلعب Ani maaliin argadda? Waliinis nu iddoon jirtu. ركزها Akkasitti. mana barnoota cara barnoota argattetta Kaan hanga ulaa shaniin baradee. aga shanii biratti Kaan immaasii hanga ulaa kaan hanga ilmi quraana fitee ilmi muftasar safiinaa jedhanii baafadli hunda hanga siniin qaree fiqhiirraa maasii hadiisarraas arba'iina qaree buluuqan qaree. umuriin kee meeqa amma fandishe Umriin kiyya amma amata 50 dhageeti amata 50 rabbiin immoo addinaa seenee amata 17tti hogguu yeggushan shaniis deebise jee amma amata 50 amata 48 seenuuf hin deema gadiin dhufuu deema 48 42 41 40 achirraa 17 dhufa achirraa maasol deema hoggaa 50 maasii gad deebiti hin lakkaa'u rabbi waaqni waan feetan na gaafadhaa jee maal agarreessi gaafadhee kana kan anarrattu haalaalanii maal agarreessi laa dhaabu higa akkanatti duuneeti jannata namni takka takka jannanni dura namni takka takka umuriin umti 50 kun 60 iyyuu nutti guddatte lafa kanarra rakkanne osoo nutti dafee ka jedhu jira takka takka amma umurii dhuga heddummeesse suni warra rabbiin keessa isaanii dhiphisi rakkoo qalbii isaanii cinkii qaba arra haadha qalbiinti rabbi waan feetan nagxedhaa isiniifin kenna rabbiiti ati umuruma kana kadhatte an umriin kadhanne maaliif zulikaa nabiyallah yusuf zulikaa ni jaalatti ni bareeda nabiyallah yusuf jaalalatan rabbiin ittiin obsine uleelleen garaftee akka malee goote inni ambiyaa ergamaa rabbiiti akkasitti san hunda hogguu isiin dulloomtee ajuusaa taatu inni mootummaa nugusummaa fudhate gibsitti booda rabbiin akka isii tana isiin bakka amantee hogguu san rabbi hirkatte jaalala rabbi hirkannaan Yusuf isiin quban qabdu amma rabbiin giddaajii irra kaaye nabiyyallaa Yusuf ni fuutaa miti zulikaa ni fuuta jee zulikaa amata 20 deebiseeti higa nama uumaa hundarra bareeddu godhee nabiyyallaa Yusuf itti maraache rabbiin jaalalatti nuusu jaalalaani rabbiin waan feetan na gaafadhaa jee waan ni feene asirratti nuti nu uumuu malee takka akka ilma namaatti gammannee dachii irratti nu uume tana guyyaa tokko gammachuun irra yaan sammuun teenya if tuffiidhaanii dachii gallaalaadhaa deemna dachii teenya amma eegaa Abiyyi Ahmad Xaqilaa ministeera muummicha ministeera Itoophiyaa rabbiin isa godhe kanaan gammachuu wallaahi wabillaahi ilkariim silaa odoo inni filamuu baate rabbi lama jechuudha kaani nuti Harargee guutuu ani awrajaa tokko jechisiisuufin ka'e amansiise hin jiru gaa waaqni inni nurraa dhiisaa jee akkasitti hanga isaa walgahii taasisan nuti akkasuma teenya iji teenyee mimmaan isaanilleen tana beekuudha qaban du'aayi rabbiitiin Abiyyi kuni filamee humna kadhaa nuti booye nuti rabbi boonyee rabbiin kadhaa teenya qeebale ammallee taniin juu Xaqilaa ministeer kiyya karaa kallachaatiin dhaqee harka isaa fuudhee mallaa isaa dhungachuu nin barbaada ani artistii ummata Oromoodha beekamaa tokko kan awwaalamee amma akka nama qabrii keessaa baheetti nama
qilleensi duniyaa kunuu itti gammachuu akkasittiin jira duraan dursee obbo Lammaa Magarsaadha waan takkaan gaafa Nabi Muhammad guyyaa lola tokko lola Khaybaraatiin seehaa lola san yoo Nabi Muhammad faan cabsanii injifannaadhaan galan jetteen talti takka yoo injifannaan galan dibbee gammachuu jette gammachuu tiyya mul'isuudhaaf mataa Nabi Muhammad gubbaa kaayetiin dibbee rukutaa jetti dhageeffattee dibbee mataa Nabi Muhammad gubbaarra kaayetiin rukutaa jetti ansanillee ni yaada debeeyte yoo injifannoo tanaan rabbiin galchee jara dibbee waa mataarra kaayeen dhahu gammachuu tiyya isaan dhaqee dhungadhee obbo Lammaa fi obbo Abiyyee jeetiin nazirii kana qaba amma alhamdulillahi waliin dhufna isaanis wal qunnamuudhaaf teenya waa guddaadha kanatti amma kaastee gidduutti mamee sirba kee keessa kan abbaa obaa jettu sana mee akkaanoba iham tohan darba iham naannigni keenya iham hinguu cophaa iham karra guutuu iham qubsanoba iham ayyahiham iham ayyahiham yooni loonii iham tolan horan iham yooni loonii iham tohan tolan bobbaa dhibbaa iham dhiibaa galchan iham bobbaa dhibbaa iham dhiibaa galchan borri dhufe iham babbaroodaa iham nyaachisaa koo iham abbaa uudaa sagaraddaa iham qarxafadaa iham gateetiisaa iham midhaammaddaa akkaanobaa iham wallee kana rabbi rahmataa godhuu fi abdii Muhammadii barreesse walleen kunis siyaasa if keessaa qaba wallee tooha loonii fakkeesse dobbaan dhufe babbaroodaa dobbaan dhufe karaa cufe an isaaniin qotee kuufe uudatuu leelafa afe boolla guutee liifaan cufe jechuun hiikkaan isaa kan dhugaa akkami saansuuran dabarsan wanni kas gooneef gaafammaa biyya teenya yaa Itiyoophiyaa gaafa jee gurbaan Khadiir saansuura dabruu dideeti Oromiyaa jechuun tuyyakka waan ta'eef biyya teenya yaa Itoophiyaa akkasitti xaaliyaaniin maal akkasi saansuura akkasitti laal keessa hoosoo daakan gartee daayineeti gubbaarra muuza goone akka ummanni keenya kun waan takka shaggee fakkeessineeti nuti shaggee hoggaa san bilisummaadha yeroo san bilisummaa jechuun hin jirtu Oromiyaa jechuun hin jiru an Oromoo jechuun yakka nuti islaama Muhammadi qotee bulaadha jaan namni hangas takka ture arra rabbiif galanni haa ga'u dirruma gaafa san irratti akkasii irratti arra jaallan dhugaa kanarra wareegamee seenaa na yaadatu arraga wallistoota Mustafaa Rawwee wajjin walitti dhiyaatu wajji turre anaaf inni baandii basaa keessa kan yaadatu qabda ni yaadadee mammarimee gootu martuutiya mammarimee gootu martuutiya lale haadaateya muja mammarimee gootu martuutiya lale haadaateya hedduna na jala gala akkamitti ajjeefame inni akkaataatti ajjeefame gaarii na gaafatte nuti wallistoonni Oromoodha baandii Gwaa Misraa kana keessa nama 4 jira namni 4 kuni gaafa Geetaachoo Gaaddisaa fa'a Yiffalaa Bunnaa Yiffalaa Shaayii jiru nu wajji wallise Saayyuunis tabaalindee nu wajji wallise Fiqir Addis Naggaatti babtana baandii teenya fidanii nu wajji Yeeshimma beetu nu wajji wallifti isaan warra kaaseeta baasu Asaffuu Dabaal keefaan nu wajji walliste baandii teenya wajjin deemte baandiin hoggaa nuti wallee takka dhiyeessa wallee afaan Oromoodha namni tokko wallisaa namaara wallee shan wallisan takkittuma teenya tanaa nurraa haqan sanirratti guyyaa tokko ammanii yaadadha Geetaachoo Gaaddisaadha Gursumitti wallee shan taphateeti wallee Jaaffaa anaa seenuudhaa deema sila kana malee namni biraatis akkas jira hoggaa fandish amma hoggaa
والتجين الدراجة غيزة فندشي جاني أنا تشبه خناف جيتشو سجنتا خينيا كنا تكتم من وخنا سنو جيجيرا سنيرتي وقام بيا خنا نجرتو أني ديمو ناجرا جي أني لين تايجيتين كدده نبي لاخوتي مصطفى أنا في مفتوح عباس رب رمتا أقولو في مفتوح عباس أما فندشي غاغرا تمرات ديما يرغا في بديبين كينيا غاسينان كان كله هدودا نغارو غغباب سنيت ما كيسا داوتوتا كينيا كانتي ما جرو مي أما ماتي قبل ماتين كجول مال الرجل مي وادي كونت ميتي غاريلا ياو ماتي تنبيتي نترغودا بقى جيرين الدنيا كنرا بقرة تريبر بكما نمني نمبيني كنا أكا بوسونو نبيتا بوسونون تكجتتي هرما كنا خيستي إفدقيفت لما فاميلة فدتي نتي بوسونو تري دتشو متين يتنرتي بوسونو تري أما فكي دافوان بيرخوتون تاني إيهمتنا مسكينة تكو واللسا أفان ورمودا واللسو أحمد إبروشي جانيني هل كان جدار الراني تسينني كمان جبستي فودانيتي بقى هيداني أنجباتي تكاتك هيدا أنا ما وياسن غارمولا تانجي سوداديت مانجي أما ربي فقالني هذا أوبر gammachuun teenya dhihumatana akka nama qabrii irraa beetti ijoolleen kee maal irra jiru gaarii mucaan kiyya ammaan tana waan gaarii na yaadachiifte obsaa jedhama obsaa fandishee takka obsaa Mannuur Mahammad Jaabbaran amma kaampaasii Haramaayaa amma eebbifamuudhaa deema guyyaa 18 abbaa kiyya eebbisaa kiyya ijoolleen hundinuu suufa bitattee akka kuba qabaattu jee sadiin sii bitaan jee kanumaan qabne na sadiin sii bitaa usabbaa kiyya jeenka harar moo dirree jiraatte ani teessoon kiyya dirree dhawaadha amma hojiin kiyya amma aadaa fi beeksisa godina Harargee keessaan jira godina aadaa fi Harargee san namni ni hedduu galatoomfadhu intala takka aadaa fi turizim keessa miskii Abrahaam jaamti michiyo kharramilleeti isin suni anaat kanatti hojii dhabeega akkanumatti taa'u kana laalteeti warra akka fandisheedhaa kana borseenaan nu gaafata yoo dhiiroo mee mindaallee waa xiqqishollee waan gartee khiraa manaallee yoo ta'eef jettee akkasitti warra godinaatis naa gaafatte isin sun nanayte amma hanga qarshii 2,200 fi dhibba jaamu kanaatu nagaya isi sanillee galatoomfatuudhaan barbaada akkasitti guddina keenya yaadde isinga nama galata tokko nama yaade tokko galatoomfatamuudha qaba sirriidha addee miskii galatoomin siinjaa haa ta'u ammoo dhiheenyatti sirboota yookaan wallee kana caala gara manzumaatti waan deebite natti fakkaata akkami gama aartiitiin fandisheen kanaan booda ni hojjettamoo dhaabdeetta kuni ajaa'iba waan sitti ta'u waan gaarii na gaafatte fandishee hoodootii istiidiyoo kana qarshii 10,000 kana mii kafalijee namni tokko kakennu hin jiru ani ijoolleen qabaa ilmaanin qaba nafaqaa nafeessisa soomana kanamma bara deengaddaadhaa Sheekh Ahmad Xaaha jedhaniini rabbiin isaa jiraachisu aboojee qarshii 10,000 isaatu istiidiyoo Abrahaamiif ammas waan hin dubbachuu fedhu koopiraayitii wanni duyda wallistoota sabaa sablammoota hundumaa wanni duyda kutee koopiraayitiin Itoophiyaa keessatti obbo Abiyyi duraan dursee wallistoota wanni jeesee kuffise koopiraayitii dhaatu namaa gannu godhe nuti nama if jiraachisuu danda'u nuti amma taraan teenya nuti nama qabrii keessa amma filmata keetiin bahe konsertiin biyya Ameerikaadhaatis Awurooppaadhaas Meelboor Ustaraaliyaadhaas Khaliija Arabaa hundaa'u akka deemne baandiin ammaan dura sabaa sablammoonni hundinuu deemanii dalagachuu turan booleerraa biyya meeqa konsertii deemanii hojjetan nuti yoo karaa Keeniyaatiin taate malee karaa
biraatiin bahuu waan hin dandeenye firee san hin harkatiniif ammaan tana arraan tana wanni nu godhuu qabu obbo Abiyyi nuti wallistoota afaan Oromoodha warra kufee waan takka illee hin qabne harka nu qabuudhaaf dalagachuudhaaf dandeettii qabna humna qabna akka biyya alaatis deemne waraqaan hayyamni akka isarraa nuu laatamu kana kabajaadhaani kabajaa artii ummata Itiyoophiyaa ta'eetiin kabajaadhaan isa kana gaafadha waraqaan hayyamaa kun nu kennamuudha qaba nuti koota kaannee deemnu malee kiishni keenya qullaadha rabbi malee waa takka illee hin qabnu. Hayyee fandisheen egaa gaafiif deebii keenya gara goola guutti kan nuti deemaatii jirru sirba tokko sagalee keetiin irra nu buustee sanbooda daawwattoota keenyatti nagaadhaan manna. Onneetoo keessa qabdi biqilaa gajjabee ifattee hidda jaalalaa akkamiin obsee haafuun jalaa. Onneetoo keessa qabdi biqilaa gajjabee ifattee hidda jaalalaa akkamiin obsee haafuun jalaa. Onneetoo keessa littee hulluutee mayra jaalalaa hunkurtee deemtee. Urjii jaalalaa iftuu hangatu bareenni biraa hirphaasiin taatu. Walaloo takka taniin barreesse wallifne illeedha. Walaloo san bareedina hin qabne hongaa jaa miidhagina hin qabne daangaa bareedina hin qabne hongaa walalak jette akka hangaasu dadhabe ilaalchaa nabbuufte naasuu jaa. Miidhagina keessa dhaabaa dhaabbanni sii barbaadu hin arku ani fakkiisi. Dhiirti jabaan feete fuulduran dhaabbatu. Isii barachuudhaaf maqaa siin gaafatu arrabaa hidhamaa sodaateen logodaa onnee sirooraafteen nama buufti sodaa imaltuu karaadhaa sobdee daydee dhaabdi isuma daa'u ata miilli deemuundi ka'alaa ol labsaa kamanaa gabbaasaa gandii waliin labsee isii wal garsiisa miidhagina isii meekkam jeen ibsa baay'eedha na dhibee sammuu koo rakkisa waan kana fakkaatti jechuuf maalittiin fakkeessa. Miidhaga addunyaa wal doggomsiiftullee takka lama miti baay'iseetiin ilaale qilleensi jaalalaa isiirraa bubbisu dhiira jabaa feeti dubbachuutti hin dhiisu. Baree miidhagni sin ana malee waaqayyoon kan bira anaaf uumamte miidhaga san rabbiin waaqayyoon kan bira abaduu hin argachiisu. Isin bilisummaa dhiyoo tana obbo Lammaa Magarsaa akkana jee sagalee fi duwwatti waancaa qabate isin sanuma hatuni deebite. Hayyee haya kabajamtoota daawwattoota keenya wallisaa Fandishee Mul'ataa wajjin turtii egaa taasifne irraa egaa Fandishee waa hedduu of keessaa qabdan garuu gabaabsinee kanumaan gara goolabuutti kan nuti deemnu. Dhugaa. Kanaaf stuudiyoo keenyatti argamne gaafiif deebii kana wajjin taasifne atileesitti nu arguun keetiif guddaa galatoomii bara hojii gaarii siif hawwinaa ulfaadha. Ulfaadhaa jiraadha. Dhagee. Dhungoon tun amma dhungoon teenya tun akkana ta'uu qabdi. Maasalaama nagayaan.